السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليوانتي كم جرتن نجيا فيا كيسني سنين رابدسا إيفا ما شاء الله ببدو duraan dursee waan isinin jechuu barbaadu meeshaalee akka kanaa abbaa jam kanaan dura gadi lakkisee yookaan nasruu abbaa hojii gadi lakkisee ture meeshaalee kana ajajachuu warri barbaadan ammas ajajachuu ni dandeessan ajaja keessan itti fufaa meeshaan isin ajajattan immoo akka seeraan amaanaadhaan sirriitti isin dalagamu anillee isin wajjin hin dhaabbadha. Inna haala gaariidhaan namoota hedduu keessaniif dalagamaatiin jira. Baazawee ana na gammachiisee jira akkaataan itti hojjetu. Maaliif duraanii lafarratti hojjeta miidiyaa irratti miti. Amaana miidiyaa kanarraa immoo baay'ee ulfaataadhaan beeytanii. Alhamdulillah immoo wallaahi meeshaa micattii tanaa kishinii micattii tanaa yeroo ana ishee jiru jalqabamee abbaa isii jechuudha. Yeroo san natti tolee bakka ammas kabira ka ajajatame hedduu ka jalqabame hedduudha. Ammallee isinillee ajajachuu ni dandeessa. Waagaan kishinii tanaa immoo gana bal'ataa argitanii akka itti bareedu kwaalitiin isaatu akkaataa isaatti hojjetan maashaallaan iji kiyyaa waan argeef jechuudha. Innaa hedduutu akka nama gammachiisa. Gatiin isaa birrii 40,000 hanga 45. Sababni illee tokkoffaa wanni wal dhaba xaawulaan isaa kun jechuudha. Aliraaf jedhan kun akka arabaa kana agartanii akka arabaa kun saramiika isaa ka akkanaa kan akka irratti isin galu yoo barbaaddan akka arabaa kana akka kana maal gootanii birrii madabaltan wanni biraan barbaachisu jechuudha. Xaawula orjinaala malkii bareedaa kanallee yoo gootan rakkoo qabu gatiin ni hir'ataa jechuudha. Akkasii gatii isaa gaafataa turtan inni illee peenis ni godhee jira. Ajajachuu barbaaddan duulaaballee algallee maashii barbaaddan walirratti ajajachuu dandeessanii karaan banaadha. Akka ajaa'ibaa kanatti hojjetama isin hojjetamaa jira. Meeshaan keessanii warra ajajatte illee galatooma asumaamiyyuu maamila keenya ta'uu keessaniif isin galateeffadha illee akka ummata jabitti jechuudha. Innaa inshaallah meeshaan keessan seeraan isinii xumurama obsaan eeggadha. Kan isin jechuu barbaada. Itti aansee immoo ijoolleen Qatar keessa jirtan illee namoonni hedduun anallee hojii dhaabantanii galatooma hedduu isaanii irraa ajajatanii meeshtii furdinaa kana amma hojiin dhaabaname akka gaarii hojjechuu jira. Alhamdulillahi rabbil alamin rabbi rizqii halaalaa nu haa razzaqu. Naqa dasna jedhe baazawee hojii soorata furdinaa san ammallee abbaa jaboo yookaan warra kichinii kaabineetii kanaa fi algaa soofaa biffee arabiyaa majlisii wantoota garaagaraa hojjetan kana lakkoofsa isaanii yoo barbaaddan duwwaa 913 bari akkasumas lakkoo isaanii lama waan ta'eef isiniif hin barreessa la hin shakka lakkoo isaanii kan kiyya garuu duwwaa 974 duwwaa 292 kana qofaan qabaanii kanaan argachuu dandeessan karaa waatsaappaa ishee nana dubbisaa warri Qatar keessa jirtan isiniif hojjedha. Warri Dubaay keessa jirtan kan yeroo gabaabaa keessatti isin guyyaa 2 hanga guyyaa 5 jijjiirama argitan miiksii furdinaa akkamitti akka dhiyeeffattan mana keessatti akkuma viidiyoon galla keessanitti keessan isiniif hin erga gosa gosaan okay na dubbisuu dandeettan. Na warri Qatar jirtan hin ችግር የለውም yoo ajajachuu barbaaddan isiniif hin dalaga. Itti aansee waan biraa rabbiin guyyaa fi eeggatee nama saaxila. Rabbi guyyaa fi eeggatee nama awwaarada. Jazaan ጊዜ ammaatuun immoo wallaahi abbamaan deebiti malee akka duraanii ilmaanitti hin tartu. Alhamdulillah baga rabbiin akkas nu godhe. Maaliif yeroon kennu kun baay'ee badaadha. Yeroo namoonni safuu gatee yeroo namoonni bakka hayaa kana gatee wal sattaruu dhiisee wal eebisu ka jiru kan jirre gadol yaasu kanatti jazaan sun abbuusanii deebi'uun ani gaarii jedhee yaada. Maaliif yaadattoo jettan ilmoonti waan an dalagin beeytu miidiyaa gubbarra waan an dalagaa ooluun beeytu maaliif lafarratti na jala azabamti. Waan an balleesse rabbiin jazaa fi anuma mataa kiyyarraa fidu malee sababa kiyyaa ilmootii akka azamuun barbaadu. Maaliif kana jedhe beeytanii habarsaan kana hin beeytan gooftaa ijoollee arsiiti. Ijoolleen arsii baay'ee kan adanna ixan baasoo. Ani arrabsuus baadhu hin adannaqu. Laannu leesh nama arrabsuudhaan beekama. Hedduu takka nama arrabsa. Hedduu takka ajandaa uuma. Hedduu takka natti hin toluwan. Garuu arrabsuu hin danda'u immoo akkasitti rabbisaa qajeelchuu jedha malee. Namoonni fakkeenyaaf hayyuu meeqatu kutaa arsii kana keessaa akka Itoophiyaatti waan gaarii hojjeta. Fakkeenyaaf namicha Muhammad Al-Arusii sun osoo isa tan akkasii viidiyoo isaa kanaa baabbartanii isa diyuut gootanii akka jarri Amaaraatti fooloo isaa guddisaa fi jirtu sanitti fooloo isaa guddistanii fi natti tola ture. Hayyuu nama arsii akka jawaarii kan biyyaaf jechuun masroota akkana guggubee jechuun haasaan isaa waa'ee giddibila gabbaa irratti akka das nama jedhu inni sun bar
dhalataa Oromoo ilma Arsiiti. Akkasiisan Oromoo keessaa namni tokko namni diyuut godhee fooloo isaa guddisaa namni kun hayyuu keenya namni kun nama keenya namni kun beekaa keenya jedhee bira dhaabbatee jiru. Amaara bicha Amaara Guraagee Silxee kanneentu bira dhaabbataa ture argitan yoo ta'e jechuudha. Namni martii biyya ofii jaalatu hojjennu Muhammad Al-Aruusiin waan namni nama dadhabsiisan hin waan namni biyya ofii jaalatu hojjetaa jira. Wanni nu hojjenne dipiloomaasii biyya teennaati haqa biyya teennaati waan namni martii hojjechuu qabu namni Itoophiyaa jaalatu dipiloomaasiitti taate miidiyaa haalamaa irratti taate hojjechuu qabu dipiloomaasii bishaanii jaalala biyya teennaatiif Itoophiyaa. Muhammad Al-Aruusii isinii galtee kan achi wanti duulaa dhaqan manni Masrii kunti duulaa dhaqanii haga dhukkubee hunda hidhame garuu Oromoon teenya qubarraa hin qabdu. Dhukkubee sultaan irra ciisee operaasyoon ta'e beeku. Oromoon teenya qubarraa hin qabdu. Ofii maqaan isaa Muhammad Al-Aruusii jedha. Maqaa kutaa isaatiin iyyuu sijjamar tiktookni sallee qabaname yuutuubii sallee qabaname yuutuubii isaarraa quban qaban tiktook isaan guddisaniif quban qaban aqarbaabbaranii footoo isaasan waliin hin dhaabbanne habarsaan garuu mangistii isaanii sababni hoo waan nama arrabsuuf waan kutaaf kutaa waliin buusuuf waan bakka kaan xiqqeessee kaan guddisuuf gaafa barbaade asli arrabsa gaafa barbaade bareekii arrabsa gaafa barbaade maakii arrabsa gaafa barbaade hayyuu barbaade fidee arrabsa gaafa barbaade jimma arrabsa gaafa barbaade hargee arrabsa gaafa barbaade walloo arrabsa booddee waan walloon ijoollee arsii goote agartanii jechuudha. Waan ijoollee walloo ijoollee arsii goote agartan waan sana ka qabsiise afarsaa kana. Har'a garuu guyyaa isaa eeggatee rabbi salphise. Bakka jazaan akkana abbamaa deebi'uu qabdi. Shamarran tana hin arrabsine. Shamarran arsii adda, shamarran baalee adda, shamarran maalii adda. Kalaas inni hin jaa nama akkas safuu gate jechuudha. Kan mootummaa mangistii ijoollee arsiiti. Ijoollee arsii mazalan arrabsuun ooltan. Na arrabsitan yoo sitti quyoo argitan. An arsiiti, intala arsiiti. Garuu waan fedhelloo ta'e nama arrabsu hin deeggaruun. Hin deeggaru nama arrabsu. Nama kutaan nama qoodun hin deeggaru re'e. Sini galee. Balaa isaan lokkosanii miskiin meeqa naafatee har'a ilmaan isaatirra caccabeetiin irdaatarra jira. Isinii galtee balaa inni lokkose jechuudha. Ijoollee walloo muka ijoollee ta'e itti tumte. Har'a warri muka itti tuman suniin hin jiran du'anii gataman ta'e hin beeku. Hin beeknu hundi keenya. Garuu faamilii akka keenya qaban. Ilmaan qaba kun isaan butuchanii ajjeesni gatanii namichi arabaa karaa fuudhu mucaan arsiisuun ilmi eessayyuu arbaa guuguudha. Namni sun arsii ilmi abbaa ijoollee lamaati. Ijoollee ofii guddifata Saaraa keessatti re'ootii gandaatiis achii fuutee ijoollee walloo cafayxee luka isaa lamaan naaffistee achii isa darbitee har'a kiraanchi irra deemeetiin kadhataa fi jira jechuudha. Ijoollee isaatiitti maaltu isa cinaa dhaabbataa jira. Kasan godhe hafarsaa kanaa jechuudha. Har'a garuu salphatee jira innillee. Waan akka nama dhiira jagnaa wahii ta'e waan dhiira addaa wahii lama qabu wahii ta'e jechuudha. Liiviirra taa'ee osoo of jajee jechuudha. Osoo of jajee liiviirra taa'ee qaama isaa saalaa akkasitti hayaa adaba gatee gadi baasu akka nama guddaa wahii ittiin arrabsamee jechuudha. Baga rabbisa xiqqeesse. Aslan ilma namaa nama hin kabajne eenyumaayyuu haa ta'u hin kabajina. Rabbillee isa kabaju. Ilma namaa rabbiin sodaanne rabbillee isa kabaju. Dammoo jazaan oolteen bultu dhalaa tana gadi guuranii qaama saalaa siiqan. Gadi guuranii gara guuranii hin beektu. Gadi guuranii kutaan nama arrabsu dhalaa namaa tana kutaadhaan. Bakka guyyaa eeggattee dhufti jazaan gisee ammaa guyyaa eeggattee dhufti malee ganaa ilmaan keetitti hin tartu. Waa hojjette harkuma irratti fudhatta gisee ammaa. Wallaahi laasu. Ambaazawee gochina jibbisiis irraa dubbachuuf na dabbale. Maaliif waan bilginnaas waan ta'eef jechuus ni galee gin gara tokkoon dasna jedhe baga issayi jedhe na arrabsaa ijoolleen arsii gara koomenti wallaahi ani hagattii tana isin dhageeku hagattii tanatti isin dhageeku qubna garii irratti rakkoo miti na arrabsitan fakkeenyaaf maal balleessee hayyuu wayiitu qeelaalaata sheeka wayiitu qeelaalaata maal hojjechuu danda'a garuu waan akkanaa an tuffadhee yoo si waan feetan koomentii naan jettan isin isaan hangeetta waan ta'eef haga xurii kotteetti isin dhageeku an jechuudha. Isin eegalte har'a ijoollee wallootiin diina qawlitti nu godheesse isa jechuun balaa inni qabsiise. Na uma fedhellee taatu birrii harkaanuu buusee miliyoona haganaa harkaanuu buusee haa buusuu haa dhiisuu walumaa galatti balaa lokkofame sun isaaniin lokkofame. Ijoollee arsiitiin lokkofame ijoollee walloo kan sijjammar guddinni jaraa dhiigan bakka isaan hin beekan xaaxaa biraa
diina ollaa waan guddataniif diina keessa waan guddataniif nama isaan tuqe ajjeesutti amanan. Nama dhiiga isaan buusu dhiiga isaanii buusu aja amanan. Nama isaan tuqe kamuu isaan yoo dhiiga hin buusne itti raangan baqa. Isaan kalaas akkaataa guddina isaaniitiin kadhaqee tuqee miskiina arsii ijoolleen arsii takkittiin ijoollee wal waa gootu hin jirtu. Yoo akka badee waa xiqqoo siin beekan waa dhodhoyte hin beekan nyaachisaati bareedanii. Maraafuyyuu akka nama tokkootti natti dhagahama gochisuun garuu kan hundaaf akka godhu taasisa ijoollee mateen ijoollee arsiiti. Walumaa galatti jazaan deebi'ee fi jechuu barbaadeeti. Takka amma samoonni kana waa'ee isaatti taasifama. Amma kun akkasitti ijoollee arsillee arrabsaa jiran kun miidiyaa tiktookaa keessa jira. Dhiyaamsee bakka Sumayyaadha. Ajandaan Sumayyaa immoo jara kanatu walii gad oofaa qanabbaree nu caalaan warra muslimaa caalaa jara kiristaanattu Sumayyaa walii gad oofaa jira. Arrabsuuf irra barreessanii jaarsatii maal fakkaataa Sumayyaan maal fakkaatti maal fakkaatti miira inaaffati bar inni naafa wallaahi Sumayyatti namni inaaf nan jiru subhaanallah isinii miti nu hooni naafna Sumayyatti laannu wallaahi jabinasi jabdu dubartii jabduudha bakka dubartii amantii isiitiif jabdu gaafa dura amantii keessa jirtu san irratti jabduu taate har'allee dhufna amantii muslimaa keessa jabduu taate maaliif namni waa dubbisu yoomuu jabaadha gaafa durallee isin daaqoonii keessan turteenni beeta kiristaana keessatti daaqooniidha Sumayyaan amma isin baatennaa uddasii nagaan arganne jarri uddasiin sallamtii bar likkii kana qabu guyyaraa shahaadaa qabatu garee shahaadaa jala taa'ala qalaala garuu Sumayyatti aaran xiqqishuma Sumayyaan gammannaa isaantu nu caalaa qanabbara isaantu nu caalaa qanabbaree gadi hin ba'u innaa jaarsa siifaa qanabbaranii wallaahi jaarsa akkas jirurraa maaltu dubbatama dhaabbanni isaa gaaraa kana gaa maashaallah girma mogosuu wanti hundi isaa jaarsi Sumayyaa wanni irraa fogguramu tokko hin jiru nama sheeka sanittuu jechuudha nama miidiyaatillee bakka araadaa qonxaaffaa si jammar jaarsota miidiyaa kanarra arga keessaa jaarsa Sumayyaa nati Solomaanis yoo jettan siireesidha waan tokko aggaannanii maal nama yellam bakka nama kaayyootu nama barate das nama jedha kanaafuu sin qanabbartanii arrabsitanillee Sumayyaa olumaa rabbiin bakka guddaadhaan isii haa gahu inshaallah ammas rabbi gammachuudhaan gammachuu isin dhafaa dabalu jenna dhiisaa bakka dhiisaa isin ijoolleen kiristaana jala hafa Sumayyaan beeta kiristaana keessa waa tokko fuutee hin deemne lubbuu isii bichaadhaan deemte baradhaa dubbisaa gaafa dubbistan isinillee waan isin argitan argitanii yaasam amantaa islaamatitti ni dhuftan waan isin hin haftan biraa tokko iyyuu hin jiru isin galte hin dhuftan gaafa waan Sumayyaan dubbistan isin jammar isin bar baayibilii sodaattan bar baayibilii keessan kana bantanii dubbisu ni sodaattan laannoleesh baayibilii keessa wanni jiru tikkilanyaa baayibilii keessa wanni jiru akka Yesuus Kiristoos Nabiillah Iisaa alayhi salaam akka inni ergamaa ta'etu achi keessa barraa'ee jira. Afaan isaatiin Yesuus Kiristoos ani gooftaan erga jedhu achi keessa jira. Isin immoo Yesuus Kiristoos maaniyyuu gooftaadha waan jettaniif yoo bakka isaa argitan qirrisin jedhare. Kanaaf banuu sodaattan baayibilii hin dubbistan attaan abbu. Garuu warra gara islaamummaa dhufe ijoolleen azabina. Bakka dubbisaa baradhaa bahu maalum arganii isaan deemanii kan gaafiif deebii walii taasisa Sumayyaa waan ragaa qabdu dubbatte malee amantaa kiristaanaa yookaan Yesuus Kiristoos jibbitee miti. Ta durii caalaa Yesuus Kiristoos Sumayyaan amma jaalatti. Ta dura itti amantee gooftaa jettuun caalaa amma kunoo Yesuus Kiristoos kan kabaja isaa guutte kan qaali isaa guutte sini galee qaali Yesuus Kiristoos guutuu yoo barbaadde rabbitti amani rabbiin tokko choomsi Yesuus Kiristoos ergamaa jedhee amani bakka wanni immoo warroota amanan jala deemtanii arrabsitaniif hin jiru isin caalaa Yesuus Kiristoos nu biratti kabajamuudha alayhi salaam nu biratti bakka guddaa qaba nu biratti ergaan isaa bakka geette isin ergaa isaa galmaan hin geenne waadaa sallee galmaan hin geenne isin galte kana waan ta'eefu mijattii dhiisanii baay'ee tokko qanabbartanii baay'ee tokko gadi garagalchitanii suuraa ol garagalchitanii suuraa jaarsa Sumayyaa irratti waan isin hin goone hin jiru ta'uutu bakka gammadaa jirti ittifataa jechaa takkama isin tamila ta'ee fi jiraa yundoo jechuudha miqqanyaa nama dhoggatanii sun dhugaadha gisee tokko isintu akka isin sirriitti ol inni jettu gammachuun isin daran akka dabaru godhaa jira jabaadha maraafu jabaadha maal isin jedha rabbiin onnee teessan isin haajiisu waan biraa waan jedhu qabu na akkasii Sumayyaan xeenallee gammaddee
miidiyaa tiktookaa kanarra wallaahi ajandaan achirra hin ciisne hin jiru subhaanallah tiktookamoo dhugumatti namni tiktoo keessa oolte fayyaan kee galgala irratti auzu billah barra zamaa cinqillaatiin jechuudha barra zama keessattuu waan kayrii hordofaa waan kayrii tokkos warrattan achuu jala wanni kayrii isin dhufa isin galee fooloo godhaa mana nagahaa mana gorsa bareedaa kennu mana diinii waa'ee diinii barsiisu kana yoo fooloo gootan achi jala waan bareedaa isin dhufa wanni fokkataan kun haa habbata deema isin waan fokkataa ilaaluu eegallaan kalaas sanuma isni dhufaa oola sanuma achuu jala isni ol burqaa oola oluma burqaa oola naa waan akkasaniiti ajandaa samoonii kana ajandaa sumayyaa ture ajandaa sumayyaa dubaanuu harka cibaacamnee zargii sumayyaa taphachuutti jirru ka hafarsaa dhufee ka hafarsaa ittillee hin gammadu garuu wanni tokko tapha khayrii fakkaattee raawwatte sharrii sitti taati inni garuu liivi irratti haala saniin uf mul'ise beeka namatti hin ergine liivi irratti uf mul'ise garuu qaamni isaa saalaa kun akkuma jiruun badhee bahee mul'ate jechuudha ijoollee dhiiraa hedduu ijoollee arsii hedduu arrabsiisee jechuudha ani waliigalatti baga inni illee tashamaa qaqee takka nama arrabsuun beekamu dhaabuu qaba bakka namoonni nama arrabsan hunduu salphachuu qaban bakka jazaa isaanii argachuu qaban dhalaan faa keessattuu dhalaan faa gaafa qaama dhalaa argite fiidee baate gaafa qaama dhalaa argite inshaallah nama arrabsuu gatteetti akkam jira qaamni sii jette bar akka ofii jirtu osoo beektu akkam jira qaamni sii siin galte ana wallaahi keessattuu dhalaa dhalarra duultu jechuudha miidiyaa keessattuu dhalaa dhalarra duultu amma garuu dhiirri duulaa jiru osoo gadi yaa'e bar meeshaan dhiiraa dubartoota harka ciisa bar subhaanallah dubartoonni tenne hin sattaran malee garuu waan gadi yaa'iniif kanaafuu inshaallah rabbiin nu haa sattaruu hundumaaf iyyuu viidiyoo ta'an asirratti sinirraa dhaabaa bakkuma itti viidiyoo hojjedhuun dhabe jechuu dura wallaahi baay'ee viidiyoo isin hojjechuu barbaade dammoo biizii ta'ellee isiniin jedhe ijoolleen qaxaar keessa hojii baay'ee naa bana waan ta'eef biizii ta'e kanaaf ammayyuu kotota kana keessa taa'ee viidiyoos ni waraabe kilaasiin yemmuu rakkoodha maali beete yoo mukayyifa dhaamse allaal hin dhoo'u yoo mukayyifa qabsiise sagaleen hin dhagayamu isin galee kanaaf bakka jetti illee waraabuuf naaf hin mijjanne baqa akkas haala mijeeffadhee taa'ee oduu isin odeessa ishee oduu odeessa inshaallah si wajjin fata jecha bara kana dabarsa amma nagee naaf turaa jalatuu maal fadhaa sin jaaladha sin kabaja inshaallah haga dandeenye walaa sattaru nama sattara rabbi sattara jedhanii wala haa sattaru wasattaruun gaarima satiriin hammeenyaan qabu gaarima namni nama diqqeessan hedduun diqqaatan malee nafan dhugaa dubbachuuf jechuudha namni nama diqqeessan hedduun diqqaatan malee nafan akkasii bakka amma fixadhe oduu dhufeen fixadhe